namoonni diizaayinii algaa fi gatii algaa na gaafattanu akkasuma algaa meetira meeqaa yoo hojjetanne gaariidha namoonni jettanu. Viidiyoon kun gabaabaadha, daqiiqaa 7 jechuun baay'ee tokko bichuudha. Obsumaan hanga xumuraatti ilaalaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. akkasuma namoonni laayikii naa godhaa jirtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadha. jazaan keessan rabbumaan biraa tola keessaniin fedha keessaniin kan laayik naa gootan jechuudha. akkasuma namoonni yaada naa kennitanii jabaadhu jettanuu galatoomaa ulfaadha, rabbi isin jabeessu. akkasuma immoo namoonni as dhiyeenya kana hedduu kana baay'ee tokko namoonni haaraan daddabalamtanii jirtanuu anaa dhufuu baga nagaan dhuftanii nooruu manni mana keessanii waan barbaadan chaanaalii kanarraa argachuu dandeessu inshaallah. asumaan immoo namoonni subscribe godhin ilaaltanu subscribe godhaa, akkasuma laayikii godhaan isiniin jedha. subscribe godhaatii maatii ta'a. Naga akkuma argaa jirtanuu diizaayiniiwwan yeroo laaltanuu gabaabaa fakkaata algaan kunii kan suuraarra jiru akkasii, garuu yeroo isiniif hojjetamu dheeressameetu malikeenyaadhuma godhameeti jechuudha. kan inni hojjetamu kunii suuraadhuma fakkeenya akka fakkeenyaa dibaa qalamiinsaa laammanni kun isa sirriitti ol dheerinni isaa algaanni adiin kun jechuudha. hundinuu haaluma kana ol dheeratee hojjetama. diizaayinii isin filattan kamiinuu yoo ta'e, fakkeenyaaf diizaayinii algaa gabaabaa isa kana yookiin immoo isa taanu kana diizaayinii isaa jaallattanii gabaabbate jettanii inni isinaa yoo jaallattaniif ol dheereffamee hojjetama gatii ta'e jennaan jechuudha. yeroo isiniif hojjechiisu akkasii kanani akka fakkeenyaatti inni kana isiniif poostataa jira. namoota baay'ee feetu na gaafattu jechuudha. ani immoo suuraa bilbilli koo guutee na rakkisa gatii ta'e jennaan of biraa diileet gatiin godhuu fi yeroo diizaayinii algaa maalii gatii isaa jedhamu kanuma liinkii kanan sheer isinii godha jechuudha. akkasii wayyuure inshaallah suuraan na bira hintu of biraan tuttursuu viidiyoo waraabuuf maal jechuu fi yoo suuraan maal viidiyoon guutee bilbilli ishii namaan jedhu jechuudha. kanaaf inshaallah bilbila hojiiti waan ta'e jennaan. nagaa haala kana kun akkuma argitanuu kumsaaxiniidhaan diriisingiidhaan tiivii istaandiitiin maachisanii godhamee isinii hojjetamuu danda'ama. fakkeenyaaf algaa tokko asirratti argitanii yoonni kumsaaxinii diriisingii of biraa dhabee akkuma algaa sanaan tamasaasayii maachii godhamee isiniif hojjetama. akkasii dirqama isa wal fakkaataa asirra jiru qofatu wal fakkaatee hojjetamaa miti. inni of biraa hin qabne akka kanaallee bukkeetti kumsaaxinii barbaaddanii akka kana fakkeeffamee haala gaariidhaan diizaayinii bareedaadhaan isinii hojjetama. akkasuma diriisingii yookiin malaayaa momeraayaa jedhanii jedhama. akkasii inshaallah isinii laayikii godhaa, viidiyoo koo na jajjabeessaa. waan barbaaddanii gatii isaa wajjin maalii isinii qabadheen dhufa jechuudha. meeshaalee haala yeroo biyya keessaa innaa kunoo kanneen akkanaa kana fa'i. algaanii komadiinoo tokkotu ta'e wayya biyya keenyatti. komadiinoo tokko soo ta'e wayya maaliifi akkuma beekamu biyya keenya algaan dirqama girgiddaatti maxxanee taa'u qaba bukkee tokkooni. amma fakkeenyaaf kan jira arabaa, kan jira faranjii maal kanneen kuni nuyi yoo girgiddaatti maxxansinee daa'imni daariirraa ni kufte jechuudha. kan keenya komadiiloon tokko yoo qannase gatiin isaa isiniif qannasa, lama immoo tirfiidhuma isin jalaa ta'a. akkasuma manyitaan keenya fa'i bicuu ta'a. tola komadiinoo lama ajajjanii birrii isaan kassarinaan isiniin jedha. yoo diriisingii fa'i ajajattanii algaan komadiinoo lama hin barbaachisu jechuudha. tokkumamti ga'a. maaliif kan jira arabaa, kan jira faranjii walakkaadhuma hawaarra kaa'ama algaan jira. maaliif algaan kan ijoollee sabiyyii bicuu bukkeedhaan jira. algaa isa guddaarra hin ciistu ijoolleen. isiin keenya immoo algaa isa guddaarra nu wajjin ciisti. rakkoo isin jalaa buute jechuudha, isin jalaa kufti. kanaaf komadiinoo tokko isin gaa akka yaada mataa kootiitti jechuudha. namoonni algaa kan ijoollee sabiyyii minaan bukkeedhaa qabdanuu
hojjechiifachuu dandeessu komadiinoo lama kuni dhufee walakkaa taa'eera. Yeroo darii mucaan macheem walakkaan ciistu nuti darii ciisti dhatte gangalatte sin jalaa dhufte jechuudha. Akkasii inshaallah naa egaa haasa birattan goree dhiifamaa firaashii isaatii wajjin algaa libsii isaatii wajjin meeshaa mana guutuu amaanaadhaan amanamummaadhaanii Saalihaa Himmatuu magaalaa Jimmaa aanaas ta'e godina bakka kamiyyuu isinii qaqqabsiisuu hin danda'a inshaallah. Godina Jimmaa jechuudha magaalaa Jimmaa keessan jira. Aanaarra hunduma isiniif qaqqabsiisuudha qophiidha. Isin ajajadhaa Rabiyaa Majlisii kishin kaabineetii duulaaba maxbaxaa jechuudha. Amma gatii namoonni gatii immoo gaafattanu gatiin akkaataa diizaayinii isaatiin gatii dura algaa meetira meeqa hojjetachuu nu wayya namoonni ettanu akka yaada kootiitti meetira 80 yookiin immoo meetira 2 meetira 80 nu gahaadha. Maaliif jennaan meetira namni biyya keenyatti daa'ima xixiqqoo waan ammallee of hin beekne of bukkee ciibsina gatii ta'e jennaan nama hin ga'u. Daa'imni immoo firii taate asiif achi gargaggalaa rafuu barbaaddi gatii ta'ennaan otoo of hin cinqin otoo of hin dhiphisiin meetira 80tti fataa ittanii irra bultu jechuudha. Kanaaf meetira 80 yookiin meetira 2 yoo manyitaan keessan guddaa ta'e hojjetachuu isinii wayyaa. Fakkeenyaaf garaagarummaan meetira 50 fi meetira 80 yoo bicaate hundinuu akkaataa diizaayiniitiin wal dhabagaa gatiinsaa. Yoo bicaate garaagarummaa 4,000, 5,000, 3,000 waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf meetira 50 irra 80 goradhaan isiniin jedha hordoftoota kun inshaallah. 50 immoo gahaadha. Nigaa warreettanis nigaa kahayaan garuu inuman ga'u maatiidhaaf. Kahayaan laaxxeedhaaf nama tokkoon bulu jechuudha. Meetira kahayaa meetirri tokko wanta akkasii ni bicatti. Akkasii hordoftoota kun inshaallah gatiin isaa immoo akkaataa diizaayinii isaatiif akkaataa meetira isaatii wal dhabaa. As biratti wantiin amaanaa isinitti dhaammadhu namoonni hojjechiifachuuf dhugaan bitachuuf yaada qabdan qofti lakkoofsa asirraa fudhadhaatii iskiriinshoot godhaatii kun gatiin isaa meeqa jedhaa na gaafadhaa. Namoonni kaan akkasumaan biizii waliin goonuu an haadha daa'imaatii hojii kara meeqaanan biizii ta'a. Kanaaf rabbii jedhaatii namoonni hin hojjechiifanne namoonni akkasumaan gatii baruuf yookiin maal jechuuf jettanuu asuma irratti waan isinii gadhiisu viidiyoo dhuma laalaa malee keessaanii biizii nan godhinaa hadaraa rabbii isinitti ta'uun isiniin jedha.